Hai akkam jirta fayyaadha nagaa jirtu arrammoo saloona samak hojjenna daqiiqa 5 qadaadin teechisa daqiiqa 5 booda deebi'ee dhufee jira amma immoo zaytiin itti dabalaa jechuudha. daqiiqa lamaaf shunkurtii fi zaytiin wajjin akka bilchaatuuf naannessa. Samak immoo akkattiin kophaatti xabbasaati jira jechuudha. Yoo bilchaate dhumarra samak saaloonatti godhama jechuudha. Isa kana immoo samak duwwaa waan barbaadanii jarri kiyya kun duwwaa kan hojjetamu fi kana immoo samak saloona wajjin walitti jechuudha. Kanattumaa hin goone dhiqee qofaan xabbasaa jira jechuudha. Saloonatti waan godhamuuf kana immoo duwwaa waan barbaadaniif qimamii itti godhee jira. Kurkum bahara aswaad kammuun wantoota akkanaa itti godheera. Akkuma argaa jirtan kalariin isaa yeroo bunni ta'utti qimamii itti godha jechuudha. Kun qarfaa pawudariidha. Qarfaa tumamaadha jechuudha. Kana isuma kanaan tokko kun kammuun black pepper yaani baharat jechuudha. Kurkum osoo giddaa jechuudha. Kana nuti naaqa. Jala kanasi daqiiqa tokkoof qimamii fi shunkurtiin akka filatuuf hin isaa jechuudha. Daqiiqa tokko booda deebi'ee dhufee jira. Kalarii isa sirriitti diimachuu barbaadde salsaa itti godhuu dandeechanii. Ani garuu timaatimaan jechuudha kanan hojjedhu. daqiiqa 5 naan teechisa. Deebi'ee dhufee jira. Haala kanaan bilchaatee jira. Amma immoo qaaraa qullubbii adii fi kusbaraadha jechuudha.
Kana nutti godhu ani yeroo hundaa isa kana gubbaarra nutti godha sababni isaatis mi'aan akka kecha hin banneef yoo baay'ee daffe durarraa kaasamee itti godhamee baay'ee daffe mi'aan isaa waan kecha baduuf ani yeroo hundaa gubbaarra nutti godha jechuudha. Kusbaaraan nyaata kam wajjinuu yoo hojjetame baay'ee shaggaadha, baay'ee mi'eecha. Nyaata isaanii ruuziiwwanis waan hundattuu jechuudha. Kusbaaraa jarri kiyyeen jaallatanis baay'ee shaggaadhas itti yaala laalaayi. Daqiiqaa 2 nan tursiisa. Amma geeraa qurxummiin kecha godha jechuudha. Qurxummiin itti naqaa jechuudha amma. Akkuma isinitti qurxummiin dura kophaatti xabbafama zayitiidhaanii achuma walitti naqee jira jechuudha amma. Daqiiqaa 10 akka wal fudhatuuf nanniisa. Deebi'ee dhufee jira. Ga'ee jira siniin jedha. Saaluun sama kana fakkaata. Waan daawwattaniif galatoomaayi. YouTube kee subscribe naaf godhaa isiniin jedha. Galatooma.